Waltan sagantaan BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa eegalee qorannoon himannaa sarbama mirga namoomaa UN fi Komishinii Itoophiyaan taasifamu haleellaa Afaarii fi Amaaraa keessaa akkamitu mootummaan Itoophiyaa gaafate. Argannoon qorannoo qaamolee lamaanii kun waan raawwate ifatti hubachuuf akkasumas badii raawwate jedhamee gabaafameef itti gaafatamni akka jiraatu nu tumsa jennee yaadna. Gabaasa bal'aa qabna. Amnesty International Masriin kolugaltoota Eertiraa biyyatti akka hin deebisne gaafachuu atileetiin Itoophiyaa maaraatoon injifate sababa kophee kaawwateen qabxiin isaa duraa qameera. Maaltu ta'e? Kopheen mataan isaatu itti ulfaata malee wanti isa gargaaru hin jiru. Maal godhuu danda'a? Dogongorri uumameera dogoggora immoo duubatti deebisuu hin dandeessu. Taalibaan lammiilee nagaa ajjeesuusaaf ragaan argamuu fi kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa qorannoon himannaa sarbama mirga namoomaa Tigraay keessa dhaabbata mirga namoomaa UN fi Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa waliin taasifamaa jiru haleellaa tibbanaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessa taasifame akka hammatu gaafate. Guyyaarraa Jenevitti qaamoleen lamaan qoranicha adeemsaa jiran mana maree mirga namoomaa UN'if waan ragaan ifoomsaniiru. Komishinarri mirga namoomaa UN Michel Bachelee baatiiwwan 11 darban gabaasawwan isaan bira dhaqqabaa turee fi waan ragaan ibsaniiru. Gabaasi guutuus torban muraasa booda akka gadhiifamu ibsan. Gabaasni waliigalaa jalqaba baatii sadaasaa 2021tti gadhiifama. Ta'us sarbamni mirgoota namoomaa galmaa'ee akka jiru ifaadha. Haleellaa namoota nagaa seeratti otoo hin dhiyeessin ajjechaa raawwachuu, dararaa akkasumas gudeeddii dubartoota hamaa fi gareen taasifamu kan saalaa fi saba isaanii irratti xiyyeeffatetu adeemsifamaa ture. Mootummaan haleellaa saalaa kana furuuf kutannoo agarsiiseef beekamtii kennuun barbaada. Tarkaanfiin fudhatamee bu'aan argama jedheenis abdadha. Mootummaan Eertiraas sarbama mirga namoomaa loltoonni isaa naannoo Tigraayitti raawwatan irratti itti gaafatamummaa akka mirkaneessu waamicha dhiyeessa. Tigraayin alatti waraana saboota gidduutti dhalatu dhaabuun barbaachisaadha. Furmaanni isaas waraana ta'uu hin qabu. Komishinarri Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa gama isaaniin ragaa walitti qabamuu fi si'achi xiinxallii fi furmaanni akeekamuu akka qophaa'u ibsan. Dabalanis furmaanni ijoo rakkoo kanaa kan argamu lammiilee Itoophiyaa irraati jechuun dubbataniiru. If Ethiopia's international partners trying to address the human rights crisis are to have a meaningful and constructive role, yoo michoonni alaa Itoophiyaa rakkoo deeggarsa namoomaa fi mirga namoomaa Itoophiyaaf furmaata hiika qabu fiduu fedhan yeroo hundaa seenaa fi rakkoo siyaasaa kana sirriitti baruu qabu. Hawaasni idil-addunyaa fi miseensonni mana marichaa rakkoo lammiileen Itoophiyaa argaa jiran kana dhaabuu keessatti shoora olaanaa kan qaban lammiilee Itoophiyaa akka ta'an hubachuu qabu. Kallattiin siyaasaa sirrii ta'e kamuus ta'e sababni kamuu rakkoo dhala namaa irratti ga'ee fi uummanni akkasumas biyyattiin yeroo waraanaa kana arganiif deebii quubsaa ta'e kennuu hin danda'an. The human suffering we have lived through other people and as a country during this war. Waltajjii kanarratti waamichi taasifamee fi kan argaman abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos qorannoo qaamolee waloon taasifame akka mootummaan fudhatu ibsaniiru. Walaba akka ta'uuf immoo gabaasichi utuu gadhiifamiin dursee galagalchi argannoo argame akka isaaniif ergamuu fi isarrattis deebii akka kennan gaafataniiru. Haa ta'u malee jedhan Dr. Geediyoon haleellaa finciltoonni Tigraay Amaaraa fi Affaar keessa raawwatan jedhaman qorannicha keessa dabalamuu dhabuun qorannicha guutuu hin taasisu jechuun ibsaniiru. We are optimistic that the finding of the joint investigation would help provide clarity and be of assistance in the effort to ensure accountability. Argannoon qorannoo qaamolee lamaanii kun waan raawwate ifatti hubachuuf akkasumas badii raawwate jedhamee gabaafameef itti gaafatamni akka jiraatu nu tumsa jennee yaadna. Yeroo ammaa abbootiin alangaa federaalaa fi waraanaa qaamota mirgoota namootaa sarbuun shakkaman hedduu irratti himata banuu dabalatee tarkaanfiiwwan seeraa kaan fudhataniiru. Qorannoon waloo adeemsifamaa jiru bakkeewwan hin qoratamnee fi xiyyeeffannoo argachuu qaban itti dabaluun adeemsa itti gaafatamni akka jiraatu taasifamaa jiru tumsuu danda'a. Haa ta'u malee qorannoon qorannoo waloo rakkoo guutuu hin ibsu. Akka hubannoo keenyaatti qorannichi haga labsii dhukaasa dhaabuu gartokkee mootummaan federaalaa labseetti wantoota raawwatan qofa ilaallata.
Kana jechuun sarbamni mirga namoomaa TPLFin naannoo Affaarii fi Amaaraatti raawwate daa'imman garichaan lolarratti akka hirmaatan taasifaman ajjeechaa lammiilee nagaa dhibbaan lakkaa'aman irratti gaalikoomaa fi cinaatti raawwate qorannoo kana keessa hin seenne jechuudha. Sababa kanaaf qorannoon waloo koomishiniin mirga namoomaa UN fi ka Itoophiyaa waliin taasisan guutuu miti. Kan raawwate hundas agarsiisuu dhiisuu mala. Kunis osoo ta'ee jiru garuu qorannoon kun bakkeewwan rakkoon jiru qaamaan argamuun akkasumas ekspertoota biyya keessaa fi idil addunyaan waan taasifameef ni jajjabeessina. That was done with a robust presence on the ground and a team composed of local and international experts. Himannaa mirga namoomaa waraana Tigraay wal qabatee raawwate jedhame koomishiniin mirga namaa fi uummata Afrikaallee kan gamtaa Afrikaa jala jiru qorataa jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa kana durallee adeemsa koomishinichaa qeeqee ture. Guyyaarraas Dr. Geediyoon qorannoon koomishinii mirga namaa fi uummata Afrikaan taasifamaa jiru walaba miti amantees hin qabu mootummaan Itoophiyaa siin fudhatu yookiin immoo beekamtiin kennuufii jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti koomishinichi daangaa qorannoo mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse ce'eera. Lammiilee Sudaanitti baqatanii jiran irraa odeeffannoo walitti qabame mootummaan Itoophiyaa kana duras ija shakkiin ilaaluu ibsaa ture. Kunneen ajjeechaa maayikaadiraan akka shakkamanii fi kanneen lolarra hirmaataa jiran akka jiran himata. Gaaffii duratti Dr. Geediyoon gaafataniif Dr. Daani'el Baqqalaa haleellaa Amaaraa fi Affaar keessa jiru dhaabbanni isaanii adeemsa mataa isaan akka qoratu guyyaarraa ibsaniiru. Biyyoonni maree araaratti yaada kennan qorannoo qaamolee lamaanii akka deeggaranii fi yeroo jedhametti akka gadhiifamu gaafataniiru. Kana dura adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin immoo TPLF koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa walaba miti jechuun irra deddeebiin himataa ture. Amma mooduuwwan gaggabaaboon sinitti maa Keeniyaatti sababa beelaan ijoolleen baalaadhaa nyaachuu eegalan sababa gogiinsi beela maatii hedduu miidhaa jiruun Keeniyaa bulchiinsa Kilifi keessatti namoonni 20 ol hubamanii hospitaala kan seenan yoo ta'u namni tokko immoo lubbuun darbeera. Garee mirga namummaaf falmu Amnesty International Masriin kolugaltoota lama biyyatti akka hin deebisne kolugaltoota Eertiraa lama biyyatti akka hin deebisne waamicha taasise. Baqattoonni Eertiraa kun waggoota 8 darbaniif kan Masrii keessa hidhaman ta'u kanneen mirga namummaaf falman ni himu. Bakki Afgaanistaan Paanchir jedhamu keessatti yoo xiqqaate lammiileen nagaa 20 Taalibaaniin ajjeefamu BBC'n irra ga'e. Bakkeen kun bakka humnoonni Taalibaaniif jilbeeffachuu didan lolaa jiranidha. Oduuwwan biraattan ce'a Afrikaa kibbaatti malaammaltummaan rakkoo guddaadha. Qorannoon yuunivarsiitii tokkoon dhiyeenya dalagame bara 2014 hanga 2019tti qarshiin biyyattii raandii tiriliyoona 1.5 badeeraa jedha. Namoonni gocha malaammaltummaa fi malaammaltoota saaxilan garuu eegumsaa fi deeggarsa malee hafaa jiru. Dhugaa dubbataniifis gatiin argatan hin jiru. Gabaasa Pomzaa Filaanii Firaa'ol Balaayinuuf dhiyeessiti. Nageenyi natti hin dhaga'amu. Bo'umsaaf galli koo akka nama kaanii miti. Yeroo hunda namni wayii kan na hordofu natti fakkaata. Kanaaf sammuun koo fayyaa miti. Sagalee Moosiiluu Mooteepuu dhageessan. Afrikaa kibbaatti namoota malaammaltummaa saaxilan akka isheetu yakka kana ifatti baasa. Biyyattii keessa akka gabaasni qaama farra malaammaltummaa mul'isutti waggoota 8 keessatti gabaasa yakka malaammaltummaa 33,000 keessaa harki 16 qaamota mootummaa hiyyeessaaf tajaajila kennan ilaallata. Dhimuma kanaan wal qabatee pirezidaantiin biyyattii duraanii Jaakob Zuma dhaabbata maatii gubtaa jedhamuun maallaqa saamaa turan jedhamuun aangoorraa akka bu'an mormiin taasifamaa ture. Pirezidaantiin inni haaraa Siriil Raamaafosaa erga dhufanis garuu haanni hin dhaabbanne. Haa ta'u malee warreen malaammaltummaa saaxil baasan jireenyi isaanii akkami? Warreen haqa baasuuf ija jabaatan maaltu irra gaha? Moosiiluun dhaabbata gubtaa jedhamu kan pirezidaantii biyyattii duraanii waliin hidhata qabu mootummaarraa nagahee sobaan doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu guurrataa ture keessatti hojii gaggeessitu turte. Yeroon gabaase mootummaan namoota qabee ifa baasa jedhee yaade. Warreen malaammalan irrattis murtaa'ee hidhaa bu'uun se'e. Anis baatii muraasa keessatti hojii argadhee jireenyi iddoo duriitti deebi'a jedheen yaade. Amma waggaa 2 hojii hin qabu. Gatiin isaas kanuma.
Namoonni kanneen akka Mosiluu hojii isaanii akka hin dhabneef seerri eegu jiraatullee qeeqxonni garuu hojiirra hin oolu jedhu. Dhaabbata malaammaltummaa loluu irratti bobba'ee CASAC keessatti barreessaa olaanaa kan ta'e Naadiyoo Lawson yaaduma kana deeggara. Seerri gahaa warreen malaammaltummaa saaxilan eegu hin jiru. Yakka saaxilanii ofii isaanii miidhamoo ta'u. Qaamni walabaa warreen malaammaltummaa saaxilan gargaaru jiraachuu qaba. Mosiluun nagaan bahanii galuuf sodaachuun ishee akkasumaan miti ragaadhaan kan deeggaramedha. Dhimma malaammaltummaan wal qabatee bara 2015 hanga 2020 namoonni 858 ajjeefamaniiru. Warreen dhimmicha saaxilanis doorsifamuun isaanii itti fufee jira. Abbaan alangee biyyattii namoota kanaaf akkatti of eeguu danda'anii fi gulantaa ittiin of eeggachuu danda'an itti himna malee hammi eegumsaa goonuu fi daangeffamaadha jedha. Sagantaan namoota kana eeguuf hundeeffame waliin hojjechuunis maatiif lubbuu ofii wareeguuf qophii tahuu gaafata. Sodaa fi eegumsa dhabuu kana keessa garuu ammayyuu abdii akka hin kunne Mosiluun ni dubbatti. Sammuun koo dhukkubsatee hospitaalan ture. Nageenya koo akka duriitti deebi'uu baatus yeroo keessa bayyaannachuun koo hin oolu. Qooda koo raawwadheera. Waan biyyi narraa eegu gochuu kootti gaabbii hin qabu. Xumurarra geenyeerra atileetiin Itoophiyaa Daraaraa Urrisaa jedhamu guyyaa kaleessaa ganama maaraatoonii Veeniyaatti dorgomee injifatus boodarra qabxiin isaa jalaa qameera. Kanaanis atileetiin Keeniyaa lammaffaa ba'ee akka injifatu ta'e. Kunis kopheen kaa'ate kan sooliin isaa seentimeetira 4 ol waan ta'eef akka ta'e qopheessitoonni dorgommichaa dorgommii booda ibsaniiru. Atileetichi Oostiriyaarraa gara biyyaa waan galaa jiruuf isa hin arganne. Leenjisaa fi maanaajirri atileetichaa Gammadoo Daddafoo guyyaarraa Jarman irraa BBCtti akka himanitti atileetiin kun kana dura maaraatoonii Mumbaay injifateera. Inni ammaa kan lammataa ture kaleessa maaltu ta'e jennee gaafanneerra. Kan ta'e kopheen itti fiigu Finfinneetti kennameefii ture. Tireeningii illee ittiin godhee ture. Shaantaan isaa immoo poostaadhaan ergame. Shaantaa fudhateeti kophee kana keessatti arginaan kopheen kun tireeningiidhaaf eeyyamame. Kophee kana godhate. Kopheen kun hin eeyyamamne immoo nulleen gaafanne inni galgala kophee biraatti galmeessise kan dura nu kennineef ganama immoo hin jijjiire kana rakkoon ka'uu. Kanaaf dogoggorri atileeticha biraa? Atileetiin hin beekne. Atileetiin hin beekne nullee iddoo san hin jirru hin erginee fi poostaadha. Shaantaa isaa erganii fi ofiisii xaaliyaaniitiif nu Finfinneetti kophee itti kennine kanaan fiidda jenneeniirra. Yeroo tokko nyaatiin yoo siin jedhu seexanni yoo sitti dhufu jechuudha. Baay'ee gaddisiisaadha. Sanuu dorgomee qophaa'ee ture ji'a meeqaatti qophaa'eera dhaqee immoo dorgomee erga injifatee kee jalaa qabee miira akkamii keessa jira atileetiin kun ergasii booda akka qabxiin sun sirrattu yookiin immoo komii keessan dhiyeeffataniittu sinoo? Ruulitu jira. Kophee eeyyamamutu jira kan eeyyamamnetu jira. Gaafachoo yaalleerraa garuu wanti nu argannu hin jiru. Wanta seerarra taa'ee jiruuf seera san eeggachoo kanan fudhatin siin jedha kanan godhin siin jedha yoo otoo fiigichan galii isa eeguu ka qabdu seera yoo cabsite seera cabsiteedha. Atileetiin kun garuu hubannoo kana qaba ture jalqaba? Hubannoon qabu odoo qabaatee maa godha? Kophee kanneen keessaa kuuwwan ka tireeningiitii ka wookii ittiin godhu haala garagaraatiif kennama. Ka tireeningiin jira, kan tiraakii ittiin hojjetu, kan asfaaltii ittiin hojjetu, deebisee immoo kan bosona ittiin hojjetu. Hundaafuu kophaa jira kopheen. Dorgommii kophaa jira. Inni isa kamiin fiige? Ka tireeningii ittiin godhan kanaan fiige inni. Kopheen mataan isaatu itti ulfaata malee wanti isa gargaaru hin jiru. Amma miilimeetirii 40 wanta tareef. Kanaafuu kophee sana kaa'achuu isaatiin wanta buufate hin qabuudha yaadi keessan? Wanti inni buufate hin jiru. Miira akkamii keessa jira? Ulfaataa ku'a. Maal godhuu danda'u? Daa'ima boru fiiguu nama danda'u. Akka seeraatti garuu jarri dorgommii qopheessan sun kophee isaa laaluun qabanii turanii dorgommii dura? Isaan galgala galmeessaniiru. Kophee kana
nullee bilbilee gaafanne kophee isaan galchiisan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo har'aa xumurameera. Boroo walitti deebina halkan gaarii.